wanta Itoophiyaa nama wanti Itoophiyaatti fakkaatu tokko hin jiru. Ilaa waan barattiin ishee kanadha. Wanta Itoophiyaa nama geechise hin jiru sii galee. Inni kun sharicha, inni kun asii, inni kun girgiddaadhuma sarara. Sii galee miila. Dhugaa Rabbii. Ishee tokko immoo barrichi immoo isa kana. Sii galee bakka inni taa'e immoo bakka kanadha. Bakka waan bariin irra taa'e isa kana. Sii galee. Ani immoo bakka kanan taa'ee eegaa ture jechuudha. Ishee wanti Itoophiyaa. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Soofii Sokorruu akkam nagumaa jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii. Egaa namoonni haarawaa gara chaanaalii Soofii Sokorruu dhufaa jirtan ahla wasaalan baga nagaadhaan dhuftanii nooruu manni mana keessanii isiniin jecha warreen dhufin immoo kuttaa seenaa mana kiyyaa subscribe godhaa warreef chaanala banattan illee koomentii barreessaa dhufeen isanii deebisaa isiniin jecha warri banachuu yaada qabdan illee koomentii naa barreessaa waliif bannaa isiniin jecha. Egaa hadhagaa viidiyoo akka barbaree afaan keessa nama gubuu fi akka soogiddaa namatti mi'aawu isinii viidiyoo dhufeetiin jira jechuudha. Baay'een keessan argaa turtanii gin haala kanatti shamarran keenya dammaqaa akka jirru beeknaa garuu baay'ee dammaqnee jirra. Duraan shamarran keenya boo'uu malee miidiyaarraa boo'uu malee boochifamuu malee nyaatamee malee waa tokko hin beektu ture seenaan dalagdu ture. Booda kana immoo shamarran keenya baay'ee isaanii seenaa dalagaaranii keessaayyuu immoo erga haati mana Abdii Raggaasaa gubdee asii shamarran keenya baay'ee dammaqaa jiran. Isin maal jettu meemee? Isin maal jettu erganaa asii shamarran baay'een akka dammaqan argattanii argaan jirtanuu yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Akka haadha mana Abdii Raggaasaa sana gubuu baatanullee isin akka barbareedhaan gubanuu kun bareedduudhaan akka haadha mana Abdii Raggaasaa suni baay'ee miidhee Abdii Raggaasaa namummaatti baasee garuu immoo akkas gubuun hin taatu. Nama gube garuu gubuudhumatu bareeda silaallee deeffachuudhumatu bareeda akka nama gube sana garuu akka sana maxxanee akka sana immoo daangaa darban baay'ee tokko nama miidha. Maaliif nuti obboleessa qabna. Akka sana gubuun hin ta'u jechuudha. Waan obboleessa keenya irra bor ga'u hin beeknu. Nutis ilma dhiiraa qabaachuun keenya ni mala. Bor ilmi dhiiraa keenya waan dalagu hin beeknu jechuudha. Kanaaf akkuma gubatanii xiqquma tuma baay'isiin otoo guban isiin akka barbaree kun baay'inaa taate. Banagaraatti laa walumaa galatti viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Isiniin jecha maal dubbachuun dhufee yaada barbaree kana maal jettu sun yaada barbaree kana zayitiidha barbaree kana wayyoo jettanii yaaddu. Barbaree kana wayya jedheetuma yaada. Maaliif jennaan barbareen gubee dhiisa malee badaa wanti inni waa godhu hin jiru. Durumaayyuu immoo yeroo nuti waa balleessine maatiin keenya barbareedhaan nu haxxanu jechuudha. Barbareedhaan namni haxxanamtanii jirtan yoo jiraattan himadhaa. Barbareen badaa wanti yeroo sana nama guba malee badaa miti hin dhiisa jechuudha. Jara dhiiraas immoo warri nyaachuudhaa fi nyaachuudhaa qophooftanii jirtan shamarran keessaa biyya alaatti argattanii Dubaayitti argattanii akka waan Ameerikaatti argattanii Suudiitti argattanii akka waan Kaanaadaatti argattanii teessanii eegaa jirtan ilmuudha. Shamarran ilmitanii dhiiga keessaa tuttanii san mataa irraa fixxanii mataan addarraa dhumee walakkaatti galee irraa malaaxaa godhanii jirtan kuni gara fuulduraatti akka haxxanamtanuu fi akka zayitii waddadullee isiniif akka birriin zayitiin dhabamne beekuu qabdu jechuudha. Kana beekadhaatu mataa isinii galee isin sodaa rabbiin qabdanuu gajjattanii lafa hin qoonfartanuu. Dacheen biyya keenya waa tokko malee gadhaa tokko malee jechuudha. Waatti naannoo ol biqilcha madaabaraa xiqqootti darbannaan isin immoo isa qoonfartanii waa keessaa ol biqilchuun beektan achi shamarran qoonfaruu malee borsaayisii. Kanaafi wanti barbareedhaan gubamu kun baay'inaa ta'e jechuudha. Maaliif mucaan barbareen gubdee kuni gubde malee akkanumaan tola kaatee hin gubne malee namni dhiira gubu hin jiru jechuudha. Dhiirri kabajamaadha. Dhiira ta'uu isaattuu kabajamaadha. Abbaa qabna, obboleessa qabna. Ilmaan dhiiraa qabaachuun keenya ni mala. Kanaafi dhiira gubachuu hin qabu garuu yoo namni immoo yoo gubateetuma seenaa isaa deeffachuu qaba jechuudha. Isin gama keessanitti baga gubde moo maa gubde jettu? Ani baga gubde hin jedhe maaliif gubattee gubde malee tola hin gubne. Warri zayitiidhaan hin gubinaa dhiirama akkanaa qalalli jechuudhaan gubaa malee zayitiidhaan hin gubinaa. Zayitiin akkuma asiidaati kunoo malkii namaa jijjiiraara jechuudha. Subhaanallaa baay'ee ulfaata banagaraatti illee wal nyaachuunii fi wal boochisuun otoo dhaabbate baay'ee tokko natti tola ture garuu immoo afaan jiru. Ta'u malee immoo shamarran keenya akka jira dammaqanii baay'een gammade dammaquu keenya irratti haaraa kaasee baay'ee dammaqne. Maaliif jennaani nyaatamanii taa'uun hin jiru
akkuma nyaate sanatti keessaa nyaataa jirti jechuudha. Amma akkan odeeffannoo dhagayetti mucaanii barbareedhaan dhiira kana gubdee Itoophiyaatti matooratti bittee baajaajii bittee fi ittiin dalageettee innis ta'uu didee birriitti baaftee biyya kana fiddee dalagaa galchitee maal jette jechuudha. Kan daganaa inni isii dhiisee shamarran biraa bira deeme jechuudha. Mee maaluma jedhama kun? Maaluma jedhama barbareen xixiqqaatan jettanuu waan akkanaas akkanaarratti barbareen xixiqqaate yeroo inni akkasitti laffaate waan meeqa fiddu birrii kana teessee lakkooftee fidde se'amoo wambarii isa acha karkaru sana maanzooru gubbaa teessee fidde se'amoo laaktoobbii tuttuqxee fidde se'amoo isiini waan isiin tuttuqxee fiddee isiidhaaf isii qofatu beeka jechuudha. Kanaafi yeroo namni birrii biyyatti ergee warri birrii biyya alaa kana lafarraa akka baala makkanniisaa hammaaramee dhufaatti yaaddanu yaadinaa jara dhiiraa jechuudha. Gubattee sa'aatii 24 dhaabbattee alaarmiidhaan rafiitii irraa kaatee utuu hin quufin utuu ijjisii walitti hin bahin akka barbaree utuu ijjisii gubuu irra barraa kaatee dalagdee itti fidde jechuudha. Kana keessaa ammoo wal jijjiirraa ofaa jijjiiru jettee biyya alaa fidde jechuudha. Garuu hin didenne didee amallaxe bakka nan qabinaa jedhe isinii galee kan isiin ittiin laffaane fidee isii yoo wan agarsiisatti laffaatee isa fiduudhaaf iyyuu malkiin isii jijjiiramee ture. Inni immoo deemee sii burtukaana fakkaattu bira deema yaale jechuudha. Yaale masgaalaa yaaluu isaatiin iyyuu akkana gubate jechuudha. Barbareen kun baay'ee bareedduudha. Barbaree warri barbareedhuma inni biyyarraa fideef isiidha gaafa ofii dhufu fideefii dhufe sanaan iyyuu isa gubde jechuudha. Isin galee akka ixaanaa kunoo bidda qabsiistee saaxxantee isin maal jettu bagaaxxante banagaraachin mataa kootti bagaaxxante obboleessa koo iyyuu taanaan bagaaxxante maaliif jennaan obboleessa koo taanaanii annaan gorsa amma akka obboleessa akka obboleettii hangafaatti jechuudha. Maaliif akka inni dhalaa hin miine akka inni shamarran hin miine akka inni irraa nyaatee zoorre hin jenne nan gorsa jechuudha akka mataa kootiitti. Kanaaf innis namummaadhaaf gorsu ana yaadu obboleessi koo yeroo dur shamara namaa miidhuu dhaqe ana yaadatunna obboleessa koo iyyuu taanaanis hin miinaan yoo gubdee homaanatti hin fakkaatu baga gubatee hojii isaa nyaatee jechuudha. Maaliif jennaan gubee gubataara malee waan biraatiif mitinna maal jettu isin? Maal jettuuna shamarran keenya akkasiin dadammaqaattan abdii qabna. Dadammaquu qofaa miti nyaatamtanii kaa ta'e nama gubuurra immoo nyaachisuudhuma sanarraa of qusachuudhumaaf akka barumsa guddaa gootanu asumaan beeksisuun barbaada jechuudha. Maaliif jennaan dhiirri keenya immoo warra achi teessanii baay'ajiin isinii bitamee baay'ajiin gamii buusaan jiru binzeelee wadda dheera jettanii sila kuma 100 bitame kuma xiqqootti gurgurtanii achi dhuftanu jechuudha. Dubaayii dhufuudhaaf amma birrii kuma 600 gadi as seenamaan jiru jechuudha. Kuma 600 baaftanii yeroo dhuftanu jechuudha. Kuma 600 sana waggaa ja'attuu yoo harkatti qabattan abeebi kamtuu siqaayida bakka Dubaayii seenuu jechuun Omaanii seenuu jechuun kamtuu siqaayida malee kamtuu birrii qabadhuudha miti. Isinii galee waan birriin qabatamoo isinitti hin fakkaatin. Keessaayyuu immoo shamarran malee ijoolleen dhiiraa jechuudha. Diraama 1000 yookiin 800 isinii kaffalama. Sana keessa saamunaa jira, nyaata jira, gaazii waan meeqatu jira jechuudha. Wacii mataa keessanii yeroo baastanii birrii 500 yookiin 400 keessan keessatti hafa. Isinii galee yeroo nuti Dubaayiin dhufinaa isiniin jennu jara dhiiraa keessaa hin dhagaanu jechuudha. Waan nuti hammeen jiraati birrii baafne jara fochuu jibbuudha waan nuti hin dhufinaa jennu jiratti fakkaata. Garuu moo jara nuuf hin fahaman. Isinii galee kamtuu taaxxanuudha bakka amma. Isinii galee kanaafuu shamarran keenya warri nyaatamtanii jirtanuu silaatti laffaatanii lafaa fidaate akkanatti gubaa. Ani kan gaafina ta'e mucattee namni beektan natti maa dhugaa. Ani kan gaafina ta'e maa inni akkanatti gubdee kaate hiikteessa geessite. Hiikteessa geessite. Argame viidiyoo jalqabaa irratti akkuma argitanii akkanatti wambariirra keessee inni eessa jiran jedhe malee yeroo isiin akkana wambariirra keessee hiitee kibilii keessa fiddee ibiddi erga hiitee ibidda qabsiiste. Gin yeroo isiin akkana gootu kana inni eessa jira yeroo akkuma taa'ee siidhaa hidhame shaarbii isiitiin hiitee ilaala akkuma taa'ee hidhamee filaanna dhibu. Inni galee akkamitti hidhamuufii danda'e akkamitti dhiitan dhiirootii. እና ገና mana madaamii keessatti fiddee madaamii mana jirtu kottu si yaadeette qabdee hiite akkanatti hidhuu akkamatti akka inni siidhaa hidhame anaa gaafiidha. Isinis nan gaafati naannoo nan gaafataara akkamitti akka inni siidhaa hidhame ani hin beekutu argameetti na intarviiyuu godhamte baay'ee tokko natti tola. Innaa dhugaa dubbachuudhaa fi namni nama gube namni akkanatti nama gubu kun nama gubate garuu immoo abbuma akka warri ibiddi abbuma harkaan qabe guba jedhanii warri akka seenaa kana gubaa kana of keessaa qabdanu hin beektamu mucaa kanatti hin faraddan baga gubdeettu malee. Kanaafi shamarran keenya
dhiiratti birrii kennuurraa fi of qusadhaa. Achi kaatanii immoo cubbuuttiin galinaa dhiira gubuudhaan isinii galee kanaaf viidiyoo kan laayik sabskiraayib godhaa. Yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Shamarran keenya dammaqaa jiru haa dammaqnu. Itti kennee gubuurraa irra itti kennuurraa fi of haa qusannu. Isiniin jennaan lumattanii birrii keessan gaditti hin arginaa jara kan biraa wajjin dulatii nyaatu isiniin jedha. Baay'ee.